Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuu Maraabbi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Har'as barnoota haaraan walitti deemnee jirra. Barnoota har'aa keessatti akkaataa ittiin iimeelii keessan jechuudha bilbila isaa ittiin jijjiirachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo iimeelii bilbila keessanii yeroo jijjiirtan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo iimeelii keessan kan ittiin bantan bilbila san jijjiiruu jechuudha wanta biraati miti. Iimeelii keessan bilbila isaa ni jijjiirtan yoo ta'e iimeeliin hin jijjiiramu garuu lakkoofsi bilbilaa sun ni jijjiirama jechuudha. Jechuun dhaggeeffattoota kan koo namoonni YouTube qabdan hojiiwwan online adda addaa akkaawuntii ittiin banatanii ittiin hojjetan akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntiiwwan akka PayPal kan kana fakkaatan kan warroonni qabdan dhaggeeffattoota kan koo iimeelii keessan lakkoofsa bilbilaa isaa jijjiiruudhaan gara biyya keessaniitti godhachuu ni dandeessanii. Keessattuu namoonni biyya ormaa turtanii yookaan biyya keessa turtanii gara biyya ormaa deemuu barbaadan biyya itti deemtan yookaan immoo fakkeenyaaf ani kan har'a isinitti agarsiisu an biyya alaan jira. Kanaafiyyuu lakkoofsa bilbilaa YouTube kan kootii kana gara Itoophiyaatti jijjiiruu waan barbaaduuf isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa ittiin iimeelii kan koo bilbila isaa jijjiiruu akkaataa ittiin danda'u. Iimeelii kan koo bilbila isaa jijjiiree jechuun immoo YouTube kan koo bilbila isaa jijjiiree jira jechuudha wanta biraati miti. So guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisu bilbila iimeelii keessanii jijjiirachuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Keessattuu namoonni biyya ormaa turtan warroonni YouTube qabdan akkanumallee akkaawuntiiwwan adda addaa qabdan jechuudha. Akkamitti lakkoofsa bilbilaa gara biyya keessaniitti akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan video gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Nafaan tura. Ani mo'edha channel kan koo Soofuu Maraabbi irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaa turtan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Video kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaale gara biyya keessaniitti osoo hin galin jechuudha warroonni YouTube qabdan akkaawuntii PayPal qabdan kan online irratti hojii ittiin hojjetan jechuudha. Iimeelii keessan lakkoofsa bilbilaa isaa jijjiiruudhaan YouTubein keessan isin jijjiirama akkaawuntiin keessan kan PayPal illee jechuudha lakkoofsa bilbilaa isaa ni jijjiirama. So an kan koo irratti isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf kan koo Amir Media jijjiiree isinitti agarsiisa gara Itoophiyaatti jechuudha. An biyya alaa jira waan ta'eef gara Itoophiyaatti jijjiiree isinitti agarsiisa. YouTube keessan irra ni seentanii ergasii immoo aayikanii YouTube keessanii kanarratti kilik gootan jechuudha. Egaa lakkoofsa bilbila iimeelii keessanii jijjiiruudhaaf salphamatti steepii kanaan dhufuu ni dandeessanii. Iimeelii baay'ee bilbila keessanirraa yoo qabaatan immoo asumarratti kilik gootanii iimeelii keessan bilbila keessanirraa qabdan filachuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo an already waan qopheesseef rakkoon qabu isuma kana filadha. Ergasii profaayilii irratti kilik erga gootanii booda manage your Google account kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo amma bakki itti argamnu iimeelii keessan keessatti jechuudha. Iimeelii keessan keessa lakkoofsa bilbilaa kanaan dura ittiin bantan jechuudha. Kan biyya alaa yoo ta'e gara biyya keessaniitti jijjiirachuu barbaadan tokkoffaa lakkoofsa bilbilaa biyya keessanirraa qopheessuu qabdanii. Lammaffaa immoo lakkoofsa bilbilaa qopheessitan sanarratti koodiin isiniif ergama jechuudha Google irraa. Kanaafiyyuu namni lakkoofsa bilbilaa sana isiniif qopheesse koodii kana karaa imootiin, karaa Facebookiitiin, karaa Telegiraamaatiin isiniif erguu qaba jechuudha. Salphamatti akka jijjiirtaniif jechuudha. Koodii kana yoo hin argatin jechuudha dhaggeeffattoota kan koo tasumayyuu jijjiiruu hin dandeessan jechuudha. Egaa kana jijjiiruudhaaf akkana keessa dhuftanii siitingii kana keessa ni dhuftan garana jechuudha. Ergasii immoo security kan jettu jirti. Security keessa seentu. Itti aansuudhaan akkana keessa gad dhuftanii fuula kana jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkana keessa gad dhuftanii ergasii immoo recovery phone kan jettu jirti. Recovery phone kan jettu kana kilik gootan jechuudha. Recovery phone kan jettu kana kilik gootan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo irra deebiidhaan paaswordii isin gaafata jechuudha. Paaswordii iimeelii keessanii isin gaafata. Isa kanaan dura ittiin bantan jechuudha. Sababni isaas dhaggeeffattoota kan koo wanti kun wanta murteessaa ta'e waan ta'eef wanti isin gochaa jirtan murteessaadha. Lakkoofsa bilbilaa jijjiiruu irratti argamtu waan ta'eef paaswordii iimeelii keessanii isin gaafata. So isatti galchitanii erga paaswordii keessan galchitanii booda next kan jettu kana kilik gootanii egaa akkuma asirratti argartan gara fuula kanaatti isin geessa. Akkuma asirratti argartan lakkoofsi bilbilaa kanaan dura ani ittiin bane asitti argama. Asirratti mallattoo diileetti kana tuquu ni dandeessan yookaan mallattoo irsaasii kana tuquu ni dandeessanii. Mallattoon irsaasii kun filatamaadha. Mallattoo irsaasii kana kilik gootanii ergasii immoo jalqaba bakka kana tuquudhaan jechuudha. Bakka kana tuquudhaan Itoophiyaatti yoo ta'e Itoophiyaa filattanii, biyya biraas yoo ta'e biyyoota baay'eetu argama waan ta'eef kanneen keessaa ni filattanii. Fakkeenyaaf hanga Itoophiyaatti jijjiira waan ta'eef Itoophiyaa banan barbaada jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa asirratti argamu kanallee ni haqa. Ergasii immoo pilaas jettanii jalqabdanii pilaas jettanii 251 jettanii jalqabdanii ergasii 9 jettanii lakkoofsa bilbilaa keessan ni guuttan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii lakkoofsa bilbilaa keessan bifaan amma asirratti guute kanaan ni guuttanii lakkoofsa bilbilaa itti jijjiiruu barbaadan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanti hubachuu qabdan lakkoofsa bilbilaa amma asirratti guuttan kana Itoophiyaa irra taa'ee namni koodii gara keessanitti isiniif ergu jiraachuu qaba. Sababni isaas
amma paaswordiin yookaan koodiin asirratti ergama waan ta'eef jechuudha. Google asirratti ergaa lakkoofsa bilbilaa erga guuttanii booda next jettanii ergasii immoo haala kanaan asitti save isiniif godha jechuudha. Asirra dhuftanii get code ka jettu jirti. Get code ka jettu kana kilik gootanii egaa asirratti lakkoofsa bilbilaa isiniif galmaa'ee jira. Amma immoo koodiin akka ergamuu fi save akka isiniif ta'u gochuu qabdanii gara ammaatti jijjiiruu waan qabdaniif jechuudha. Get code ka jettu kana kilik gootanii egaa koodii kana ni eegna jechuudha. Koodiin kun gara bilbila kanaatti ergamee jira. Gara Itoophiyaatti bilbila kanarratti ergamee jira. Namarraa karaa Facebookiitiin karaa Imootiin fudhattanii asirra guutuu jechuudha. Verify gootanii amma fakkeenyaaf kan koo hanganaa ergamutti ni eegaa ergasii immoo itti galchina jechuudha. Egaa haala kanaan koodii erga itti galchitanii booda immoo asirra dhuftanii verify ka jettu jirti. Verify ka jettu kana kilik gochuudhaan verify gochuu eegale jechuudha. Your phone number update isin jedha. Phone number update isiniif ta'ee jira jedha jechuudha. Akkuma asirratti argartan alaabaan biyya keenyaatti argama. Lakkoofsi bilbilaallee gara biyya keenyaatti jijjiiramee jira. Egaa bifa kanaan emailii keessan jechuudha. Emailii keessan lakkoofsa bilbilaa jijjiiruu ni dandeessu. Emailii keessan lakkoofsa bilbilaa jijjiirtan jechuun dhaggeeffattoota kan koo YouTube keessan lakkoofsa bilbilaa jijjiirtanii jirtan jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni biyya alaa turtanii gara Itoophiyaatti galuudhaaf qophiirra jirtan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wanta kana gochuudhaan egaa dhaggeeffattoota kan koo akka balaan isinirra hin geenye gochuu ni dandeessanii. Sababni isaas emailii biyya alaa teessanii yoo bantanii osoo jijjiirin gara biyyaatti hin galtan yoo ta'e akka tasaa lakkoofsi bilbilaa isin ittiin bantan yoo gubate yookaan immoo yoo bade deebistanii argachuudhaaf sirra kisaa salphamatti garuu biyya keetti galuu keessanii dura lakkoofsa bilbilaa qopheeffattanii bifaan amma isinitti agarsiise kanaan bilbila emailii keessan ittiin banattan jijjiiruu ni dandeessanii. Kana jijjiiruudhaan faayidaa guddaa argattanii. Sababni isaas gara biyya keessaniitti gara biyyatti deemtaniitti jijjiiratan waan ta'eef salphamatti akkaawuntiin keessan kan YouTube ta'uu danda'a, kan PayPal ta'uu danda'a, kan akkaawuntii kamiyyuu haa ta'u isin jala baduu hin danda'u jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo emailii wantoota baay'eedhaaf nama qarqaara. Emailii garuu haala amma isinitti agarsiise kanaan lakkoofsa bilbilaa isaa jijjiiruu ni danda'ama. Itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa barattan akka itti fayyadamtan abdii qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaa. Video kana like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.